itti namoonni YouTube irratti maqaa keessaniin dafanii sin argachuu danda'an. Warroonni YouTube hojjettan viidiyoon kun baay'ee sin barbaachisa waan ta'eef hanga xumuraatti viidiyoo kana ilaalaa. Akkas jechuun akkamitti namoonni yeroo isaan searchii godhani YouTubein keessan dafee mul'achuu danda'a kan jedhuuf viidiyoon kun baay'ee kan sin fayyadudha. Kanaaf akkaataatti kana sirreessuu dandeessan. Akkaataatti maqaa barbaaddaniin fakkeenyaaf maqaa YouTuberii guguddoo namoota ta'an fakkeenyaaf YouTube irraatii kanneen akka Donkey Tube jira, Abel Biraanuu akkasumas immoo chaanaalota guguddoo warra ta'an maqaa isaanii fayyadamuudhaan akkaataatti namni chaanaalii keessan argatu. Namni fakkeenyaaf osoo Abel Biraanuu jedhee search godheeti chaanaaliin keessan carraa duukaa mul'achuu qaba jechaadha. Kana akkamittiin gochuu dandeessu? Donkey Tube jedhee yeroo namni search godhu chaanaaliin keessan carraa duukaa mul'achuu qaba jechaadha. Akkasuma maqaa keessaniin akkamitti chaanaalii namaa duukaa mul'achuu danda'a kan jedhu warroota kana waliin ilaalla jechaadha. Egaa yeroo tokko akkuma baratamee YouTube chaanaalii keessan kana keessaa bahuudhaani Google Chrome seentu. Google Chrome erga seentanii booda jechaadha. Bilbila keessan desktopii gochuu qabdu dirqama jechaadha. Desktopii jechuun fakkeenyaaf haala kanaan desktopiitti jijjiiruu qabdu jechaadha. Yoo akkas hin taasisne seetingiin isin kana keessatti sirreessitan isiniif hin fidu jechaadha. Kanaaf gara desktopiitti jalqaba jijjiiruu qabdu appii keessan irraati jechaadha. Erga jijjiirtanii booda jechaadha bakka profaayilii keessan bakka profaayilii YouTube keessanii cuqaasuudhaan yeroo tokko jechaadha. Studio kan jedhu cuqaastu jechaadha. Fakkeenyaaf addanatti ni jira. Studio kan jedhu kana yeroo tokko jabeessanii qabdu. Akka inni keessaatii sin hin baasneef gara diidaatti sin hin deebisneef jabeessanii erga qabdanii booda jechaadha. Open new tab kan jedhu kana cuqaastu jechaadha. Jalqabarra kan jiru. Erga akkasiin cuqaastanii booda haala kanaan siniif fida jechaadha. Bakka kana cuqaastanii seetingii YouTube chaanaalii keessanii keessa seentu. Maaliifi wanta dura sinitti hime sana sirreessuuf jechaadha. Dirqama haala kanaan adeemuu qabdu. Steepii kana hin adeemtan taanaan siniif hin hojjetu jechaadha. Kanaaf erga akkasiin seetingii YouTube studio keessanii keessa kan chaanaalii keessanii keessa seentanii booda jechaadha. Haala kanaan maaltu jira? Dakana bakka seetingii milikita seetingiitu jira jechaadha. Zoomii godhee isinitti agarsiisa. Akkuma argitan kana milikita seetingii kana koornerii xumuraarra jirti. Milikita seetingii kana cuqaastu yeroo tokko. Erga cuqaastanii booda seetingii isin keessatti sirreessuu qabdan akkaataatti namni maqaa chaanaalii keessanii search godhee argachuu qabu kan keessatti sirreessitan haala kanaan siniif fida jechaadha. Wanti isinirraa eegamu hanga xumuraatti hordofuu qofaadha. Egaa akkasuma chaanaal kan jedhu kana keessa cuqaastu jechaadha. Haala argitan kanaan chaanaal kan jedhu erga cuqaastanii booda keyboard kan jedhu kanarratti argaa jirtu barreeffama irra jiru ilaaluu dandeessu. Barreeffamni kuni icciitii miidiyaa kan jedhu kana. Haala kanaan bakka kanatti maal gootu erga cuqaastanii booda yeroo tokko erga tuqxanii booda barreeffama barbaaddan gashitu addanatti. Fakkeenyaaf jalqaba isinitti himeen jira. Donkey jennee haa gashinume. Donkey Tube fakkeenyaaf osoo namni searchii godhee osoo namni Donkey Tube searchii godhee akkaataa duukaa bahuuf jechaadha. Donkey Tube bakka kanatti barreessina. Itti fufnee Abel barreessina. Chaanaalota barbaaddan akkasuma immoo maqaa chaanaalii keessanii. Chaanaalota barbaaddan bakka kanatti barreessuudhaan jechaadha. Baay'ee barreessuu dandeessu. Hanga 500tti barreessuu dandeessu. Haala kanaan jechaadha. Erga barreessanii booda seevii gootu. Maaliif namoonni akka isaan argataniif jechaadha. Hundasaa yeroo tokko tokko cuqaasuudhaan jechaadha. Garnatti dabartanii bakka kana dhuftanii seef kan jedhu kana cuqaastu. Seevii kan jedhu kun ni jira jechaadha. Seevii gaafa raawwattanii kana boodatti chaanaalii keessan namoonni maqaa isin barreessitan kanaan searchii godhanii isin argachuu danda'u jechaadha. Maqaa barbaaddan bakka nama isinitti agarsiise cuqaastanii barreessuu dandeessu. Viidiyoo kanarratti wanti isiniif hin galiin yoo jiraate irra deddeebi'aa ilaalaa. Akkasuma chaanaalii kanarraati yoo barachaa jirtu ta'e yoo bu'aarraa argataa jirtu ta'e subscribe godhaa akkasuma notificationii olii godhaa. Viidiyoon hojjedhu akka isin qaqqabuuf viidiyoo hanga xumuraatti waan ilaaltaniif galatoomaa turtii gaarii.